Egaa obboleettiin keenya kunis irra deddeebiidhaan qarshii ishee dhoowwatu jechaadha. Qarshii ishee dhoowwatu kun immoo dhukkuba isheetti ta'eera jechaadha. Fakkeenyaaf biyya keessaa obbolaan ishee tokko rakkatanii naa ergeedhuun isaan hin kennaniif rakkinni maatii ishee biyya keessaa kun ishee dhukkubsuu danda'a. Dhiphina garagaraatti kennuu danda'a jechaadha. Baay'isawee dhiphinni dhibee guddaadha jechaadha. Namni dhiphatu, namni halkanii guyyaa yaaddoo ta'u sammuun isaa sirumaan hojjetu bakka. Maaliif waa'ee dhiphinaa sun yaada? Sammuun isaa dhiphinaan guutameera waan ta'eef jechaadha. Nama meeqatu maraateera? Nama meeqatu uffata gateera? Nama reeffama nama meeqatu biyya alaatii dhufeera? Anu nama meeqanan sooshaal miidiyaa kanaan dabarse? Kaan fooqirraa gamoorraa daddarbachuudhaan kaan ofii of darbatan jedhanii isaan ilaala haala hedduu keessa jira. Kanaafuu kanarraa fayyuuf kanarraa bilisa ta'uuf har'a nuti akka amantaa keenyatti cimnee dhaabbachuu qabna jechaadha. Hubadhaa. Akkuma argitanitti nu taalina, akkuma argitanitti hin jiraatina, akkuma argitanitti baatanii hin galina, akkuma argitanitti sinii baree sinii dhiin. Na hubadhaa. Ani fakkeenya anan laalina. Anamma gaafan kana sinitti dubbadhu anan siniin jedhe kana raawwachuu dhiisuu hin danda'a. Waaqayyo garuu anarra bulee sinitti himaa jira. Sirriitti na hubadhaa. Gaafa raftan cal jettanii rafina. Jilbeeffadhaa bu'aa Waaqayyotti. Yaa Waaqayyo humna keetiin jabina naaf taateeti. Ani humna hin qabu, beekumsa hin qabu, ogummaa hin qabu. Kun hundi si'iini. Kunoo hojjedhee, kunoo hirriiba kootti dhufe. Yaa Waaqayyo kan kanaan nageesse lafa hirriiba kootiin kan nageesse galanni siif haa ta'u. Halkan kana nagaan na bushi. Hojii guyyaa borummoo obsaan akkan darbu. Humna naa ta'e, beekumsa naa ta'e, ogummaa naaf ta'e. Jedhaati Waaqayyotti bu'aa kana. Obboleettiin keenya biyya Saawudi Arabiyaatti boqotte kuni egaa waggoota hedduudhaaf achi jiraachaa turteetti. Egaa maqaan ishee akkuma sila dubbadhe Ayyaluu Tonkoluu Abboo jedhamti. Godina Arsii Bahaa aanaa Sirkaa Ganda Leemmuu Gadamsaatii jechaadha. Akkas jedhaniiti kan miidiyaa irratti haasa'ani. Kanaafiyyuu egaa yeroo tokko kanaan dura seenaa tokko isiniif kaaseen ture. Sirriitti na caqasaama. Seenaan kanaan dura isiniif kaasee obboleettiin tokko biyya Arabaatti akkasuma miindaa ishee yeroo baay'ee ishee dhoowwatu Waaqatti kennite jechaadha. Boossee Waaqatti himatte. Maatiin sun, maatiin dafqa ishee nyaate sun, maatiin dhiiga ishee nyaate sun, humna ishee nyaate sun nagaa dhabe jechaadha. Maatii isaanii keessaa amma namni du'utti ga'e. Booda maal godhan? Ofii waamanii kadhatanii, ilaala kadhatanii maaloo kottu qarshii kee kana fudhadhu nurraa jedhanii qarshii kana kennaniif jechaadha. Isheen immoo mana kiristaanaa Gabrieliiti natti fakkaate isaaf wareegde yaa Gabriel naa barbaadeeti. Humna koo dafqa koo jettee mana amantaa suniif gashite jechaadha. Ammas taana warroonni qarshii yoo sin dhoowwatan, yoo sin rakkisan, yoo boqonnaa sin dhoowwan jilbeeffadhu mana kee cufi jilbeeffadhu kadhadhu. Yaa Waaqayyo raawwadhu odiin. Ashamaar kafuun akkam nagaa jirtu hordoftoonni Sanbeetiyuub hundumti keessan kun Sanbeetiyuubidha. Sanbeetiyuubii sagantaalee garaagaraa qabatee kan isin biraan ga'u miidiyaa keessan. Warri yeroo jalqabaaf gara miidiyaa kanaa dhuftan subscribe gochuun akka miseensa keenya taatan maqaa Waaqayyootiin isinin gaafadha jechaadha. Egaan maatii Waaqayyoo guyyaa har'aa kana immoo mata duree dhumasaarraa akka argitan egaa waan baay'ee nama gaddisiisu tokko kan wajjin ilaallu jechaadha. Innis egaa obboleettii keenya biyya Arabaa jirtu tokkodha jechaadha. Kana wal qabatee wantoota tokko siniin jechuuf hin dhufe jechaadha. Egaa akkuma kanaan dura waan baay'ee sinii kaasaan ture, waan baay'ee siniin jechaan ture, waan baay'ee sin gorsaan ture ni beektu jechaadha. Kanaafiyyuu hundumti keessaniyyuu viidiyoo kanaan galumaatti ilaaluun hiriyoota keessaniif immoo sheer akka gootan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha jechaadha. Akkuma yeroo hunda jennu lafa jirtan maraatti araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duukaa buutootaa hunda caala arjummaaf dhiifamuu nagaa keenyaa hunduma keessan hunduma keenya wajjin haa ta'u jechuun barbaada. Egaa namoonni garaagaraa biyya garaagaraa irraa biyya keenya Itoophiyaa dabalatee egaa dafqa isaaniitiin hojii garaagaraa hojjetanii biyya garaagaraa biyyaan baatti faca'anii kan hojjetan hedduu isaaniitu jira jechaadha. Isaan kana keessaa egaa biyya keenya adda durummaadhaanis ni jirti jechaadha. Akkuma biyya ormaa biyya garaagaraa deemanii hojjetan jechaadha. Egaa obboloonni keenya hedduun gara biyya Arabaa kan deeman jiru. Akkasuma immoo ardiilee garaagaraa Awurooppaa keessa, Ameerikaa keessa bakka garaagaraa kan jiraatanis immoo ni jiru jechaadha. Egaa gosa hojii isaatu garagar ta'ee yookaan immoo biyyatu gargar ta'eeti malee haala kaffaltiitu gargar ta'eeti malee hundumtuu hojiidhumaaf jechaadha kan inni bahe. Inni Ameerikaa jiruu fi inni biyya Arabaa jiru garaagarummaan qabu jechaadha. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaa kan jiru
Egaa akkuma kana yookaan security yookaan eegaa yookaan zabanyaatee kan hojjetu jira biyya isaatu gargari. Akkuma nama akkuma warra ijoollee biyya Arabaa kushinaa namaas kan hojjetu jira garuu biyya isaa haala ilaalcha keenyaatu gargari jechaadha. Egaa haalli kaffaltiis gargari jechaadha. Kanaaf biyya garagaraa irratti namoonni facaatanii jirtanis immoo wantoonni garagaraa guyyaadhaa gara guyyaatti isin mudata jechaadha. Isa keessaa dhukkubni jiraachuu danda'a. Warra isin hojjisiisa wajjin walii galtee dhabuun jiraachuu danda'a. Wantoonni garagaraa egaa isin mudachuu danda'a. Biyya keessatti rakkinni maatii isin mudachuu danda'a. Isin biyya teessanii jechaadha. Kanaafiyyuu wantoonni garagaraa nama mudachuu danda'a. Namni nama ta'e qormaanni kan isa mudanne rakkoon garagaraa kan isa mudanne waan hin jirreef jechaadha. Egaa obboleettiin keenya kunis egaa ani social media irraati kanan arge waan an argeef baay'ee waan garaana nyaateef yeroo hunda waa'ee kana irratti waan hojjedhuuf kanumaan wal qabsiiseen immoo isiniif ergaa garagaraan dabarsa jedhee tanan jechaadha. Egaa obboleettiin keenya kuni kan isheen boqotte biyya Arabaatti akka post ta'etti jechaadha miidiyaa amanamaa irraati kan ani kanan argadhe. Egaa obboleettiin kuni maqaan ishee Ayyaluu Tonkoluu Aabboo jedhamti. Dhalattuu godina Arsii Bahaa Aanaa Sirkaa ganda Leemmuu Gadamsaati jedha. Obboleettiin keenya kun jechaadha. Egaa waggaa hedduuf biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad keessa hojjechaa turte. Garuu mucaan kun miindaa ishee irraa deddeebiin dhorkachaa akka turan dubbatu hiriyoonni ishee. Sababa kanaan baay'ee akka dhukkubsattee ture himu. Yeroo ammaa kana immoo boqochuu ishee dhageenye jedha jechaadha. Egaa jiruu biyya ormaa kana jedhanii egaa miidiyaa amanamaa irratti kanan arge. Obboleettiin keenya kun gaa biyya Arabaa yookaan immoo biyya Saawud Arabiyaa egaa magaalaa Riyaad keessa kan hojjechaa turtedha jechaadha. Saawud Arabiyaa keessa hojjechaa turte miindaa ishee ni dhoowwatu isheen immoo kanumarraan kan ka'e egaa namni dafqee ni beektu ani isinitti himu. Ani isin bira isin jiru garuu immoo nan hubadha. Namoota garagaraarraa nan gaafadha nama achii dhufanis nama natti dhiyaatanis waan hin gaafadhuuf rakkinnii fi hojiin jiruun biyya Arabaa maal akka ta'e hubadheera jechaadha. Haa ta'uuti egaa obboleettiin keenya kunis irra deddeebiidhaan qarshii ishee dhoowwatu jechaadha. Qarshii ishee dhoowwatu kun immoo dhukkuba isheetti ta'eera jechaadha. Fakkeenyaaf biyya keessaa obbolaan ishee tokko rakkatanii naa ergeedhuun isaan hin kennaniif rakkinni maatii ishee biyya keessaa kun ishee dhukkubsuu danda'a. Dhiphina garagaraatti kennuu danda'a jechaadha. Baay'ee dhiphinni dhibee guddaadha jechaadha. Namni dhiphatu namni halkanii guyyaa yaaddoo ta'u sammuun isaa sirumaan hojjetu bakka. Maaliif waa'ee dhiphinaa sun yaada sammuun isaa dhiphinaan guutameera waan ta'eef jechaadha. Warroonni dhiphina keessa jirtan ammas illee sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhaa, faarfannaa dhaggeeffadhaa, jilbeeffadhaa Waaqayyoon kadhadhaa. Imimmaan buusaa yaa Waaqayyootti na faana ta'e rakkina koonarraa furii jedhaa kadhadhaa Waaqayyoon. Yoo sun boqonnaa argattu jechaadha. Egaan obboleettiin keenya biyya Saawud Arabiyaatti boqotte kuni egaa waggoota hedduudhaaf achi jiraachaa turteetti. Egaa maqaan ishee akkuma sila dubbadhe Ayyaluu Tonkoluu Aabboo jedhamti. Godina Arsii Bahaa Aanaa Sirkaa ganda Leemmuu Gadamsaati jechaadha. Akkas jedhaniiti kan miidiyaa irratti haasa'ani. Kanaafiyyuu egaa yeroo tokko kanaan dura seenaa tokko isiniif kaaseen ture. Sirriitti na caqasaame. Seenaan kanaan dura isiniif kaasee obboleettiin tokko biyya Arabaatti akkasuma miindaa ishee yeroo baay'ee ishee dhoowwatu Waaqatti kennite jechaadha. Boossee Waaqatti himatte. Maatiin sun maatiin dafqa ishee nyaate sun maatiin dhiiga ishee nyaate sun humna ishee nyaate sun nagaa dhabe jechaadha. Maatii isaanii keessaa amma namni du'utti ga'e. Booda maal godhan? Ofii waamanii kadhatanii ilaala kadhatanii maaloo kottu qarshii kee kana fudhadhu nurraa jedhanii qarshii kana kennaniif jechaadha. Isheen immoo mana kiristaanaa Gabrieliitti natti fakkaate isaaf wareegde yaa Gabriel naa barbaadeeti humna koo dafqa koo jettee mana amantaa suniif gashite jechaadha. Ammas taana warroonni qarshii yoo sin dhoowwatan yoo sin rakkisan yoo boqonnaa sin dhoowwan jilbeeffadhu mana kee cufi jilbeeffadhu kadhadhu yaa Waaqayyo raawwadhu diin. Dubartii idaan irra jiru tokko yaaddatu kitaaba qulqulluu keessatti jechaadha. Idaa kana kaffaluu baannaan idaa sirra jiru kana kaffaluu baannaan ijoollee kee gabrummaatti gurguraa jedheen abbaan idaa kenne sun jechaadha. Abbaan manaa ishee irraa du'eera. Egaa isheen dubartiin kun Eelsaa bira deemtee yaa gooftaa koo yaa nama Waaqayyoo rakkinni akkanaa na mudateeraati maal gochuun qaba jedheen. Inni sin gorse mana ishee keessa maaltu jira jedheen. Hubboo zayitii qofa jira jetteen. Dhaqi ollaarraa is kadhadhu. Zayitii ishee qabdus isatti naqii jetteen.
jedheen jechaadha. Waaqayyo irratti kadhadhu. Innis waaqayyoon kadhate. San booda hubboo mana namaarraa ollaarraas fiddee kan ishees walitti goote zayitiin hubboo sun hunda guute. San booda dhaqii kana gurgurii idaa kee kaffaleedheen jechaadha laala. Kanaafiyyuu waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru. Laphee keenya qulqulleessinee gara waaqayyootti haa deemnu. Hubadhaa. Kanaafiyyuu egaa yeroo tokkoon amma fakkeenyaaf biyya alaa keessa teessanii nama meeqadha jechaadha. Biyya keessattuu biyya Arabaa keessaa nama meeqa of wallaalee kan biyyatti ari'atame yookaan biyyatti akka galu diipoorti kan ta'e nurraa gashaa jedhanii jechaadha. Biyya Arabaatti nagaasii kokkolfaa maatiin gaggeesse maatiin qabeenya isaa itti baasee geesse of haa jijjiirtu anaa jijjiirtu ijoollee koo barsiistu jedhee maatiin ergee kan reenfa meeqatu biyyatti galeera. Sammuun meeqa darbe sammuun darbe in argitu sooshaal miidiyaa irratti hospitaala biyya ormaatti yeroo ciisan namni firrii dhaqqabu dadhabee ollaan hin jiru firri hin jiru maatiin hin jiru biyya ormaa biyyuma ormaati. Nama meeqatu maraateera. Nama meeqatu uffata gateera. Nama reeffa nama meeqatu biyya alaatii dhufeera. Anu nama meeqanan sooshaal miidiyaa kanaan dabarse. Kaan fooqirraa gamoorraa daddarbachuudhaan kaan ofii of darbatan jedhanii isaan ilaala haala hedduu keessa jira. Kanaafuu kanarraa fayyuuf kanarraa bilisa ta'uuf har'a nuti akka amantaa keenyatti cimnee dhaabbachuu qabna jechaadha. Hubadhaa. Akkuma argitanitti nu taalina, akkuma argitanitti hin jiraatina, akkuma argitanitti baatanii hin galina, akkuma argitanitti sinii bareessanii hin na hubadhaa. Ani fakkeenya anan laalina. Anamma gaafan kana isinitti dubbadhu anan siniin jedhe kana raawwachuu dhiisuu hin danda'a. Waaqayyo garuu anarra bulee isinitti himaa jira. Sirriitti na hubadhaa. Gaafa raftan cal jettanii rafiina. Jilbeeffadhaa bu'aa Waaqayyotti. Yaa Waaqayyo humna keetiini. Jabina naaf taateeti. Ani humna hin qabu, beekumsa hin qabu, ogummaa hin qabu. Kun hundi si'iini. Kunoo hojjedhee, kunoo hirriiba kootti dhufe. Yaa Waaqayyo kan kanaan nageesse lafa hirriiba kootiin kan nageesse galanni siif haa ta'u. Halkan kana nagaan na bushii. Hojii guyyaa borummoo obsaan akkan darbu. Humna naa ta'e, beekumsa naa ta'e, ogummaa naaf ta'e. Jedhaati Waaqayyotti bu'aa kadhadhaa. Isaaf wanti dadhabamu hin jiru. Jireenyi keessan akka sirraatu Waaqayyo wajjin namni deemu gonkumaa cabeen cabu, kufeen kufu jechaadha. Kanaaf dhiphina keessa warri galtanii haala hin taaneen ofirratti wantoota garaagaraa murteessitan of eeggadhaa. Egaa namoonni tokko qarshiin keenya nuuf kaffalamuu dideedhaan biyya ormaatti immoo kan lubbuu isaanii dabarsanillee jiru. Waggaa meeqa jiraachuuf biyya ormaa ilaala. Kanallee kan raawwatan jiru jechaadha. Kanaafiyyuu adaraa Waaqayyo of eeggannoo taasisaa. Of eeggannoo taasisaa isiniin jechuu barbaadeen obboloota koo. Kanaaf firoottaniif maatiidhaaf hiriyootaaf namoota isheetti dhiyoo jiraniif jajjabina hawwinaa. Waaqayyo immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mootummaa isaatti akka nuuf yaadatu mirga qulqulloota akka nuuf dhaabu bakka Abrahaam Isaaq Yaaqoob akka nuuf dhaabu fedhaa feeyyamaa isaa nuuf haa ta'u jechaadha. Egaa obboloonni keenya biyya garaagaraa jirtan kun sirriitti of eeggadhaa. Waaqayyoon kadhadhaa. Bakka garaagaraa waraanni jira. Bakka garaagaraa waan garaagaraatu jira jechaadha laala. Akkuma beektanii nuti har'a malee bor jiraachuu keenya hin beeknu. Jireenya gabaabduu kanaaf boqonnaaf hin dhoowwina. Lubbuu keessanis foon keessanis boqonnaa hin dhoowwina. Ilaala. Maaliif jennaan waa hunduu kan Waaqayyo jedhetta. Kiristaana kan taatan jechaadha laala. Kiristaanummaan wantoota garaagaraa keessa nama dabarsiti jechaadha. Namni kiristaana ta'e hin qoramne gonkumaa kiristaana hin jedhamu. Amantaa keessaniin hin qoramtu. Amma yeroo tokko gaafa isin kadhattamme osoo gaafa iyyitan gaafa utaaltan gaafa iddoo garaagaraa deemtan kan isinitti hin dubbanne bakka hojjettanitti gaafa isin kadhannaa taasisuu jalqabdan kootu kan hojjedhu isiniin hin jedhani. Argite seexanni karaa garaagaraa hojjeta jechaadha. Ilaala. Yeroo nyaattan yeroo boqonnaa keessanii yoo nama faana haasoftan yoo maatii keessan dubbistan yoo kadhannaa godhattan isinitti jedhu. Seexanni karaa garaagaraa hojjeta jechaadha. Keessattuu kadhannaan immoo waan guddaa waan hojjettu hin jaalatan jechaadha kadhannaa. Seexanni isaan irra jirtu kun hin maraatti jechaadha. Isin gaafa kadhattan keessattuu obboloonni kochi jirtan kanaan dura isinitti miira. Yaa Waaqayyo mana kanatti nagaa buusi. Mana kanatti seexana nu rakkisu. Seexana walitti nu naqu. Seexana nama jibbisiisu. Ati asii balleessi. Ergamoonni kee keessaa naanna'anii. Ilaala. Eegumsi ergamoota kee kan keessa naanna'u haa ta'u. Harki kee barruun kee mana kanarra haa ta'u. Yaa Waaqayyooti na faana ta'i. Jedha kadhadhaa Waaqayyoon. Isaaf wanti dadhabamu hin jiru. Dubroo Maariyaam araarsummaa ishii kadhadhaa. Dubroo Maariyaamitti kan hiiqe waan argate innuu beeka waan ta'eef jechaadha.
Kanaafuu maatii Kiristoos hundumti keessaniyyuu yeroo garagaraatti qormaanni garagaraa isin mudachuu waan danda'uuf rakkoon garagaraa isinitti dhufuu waan danda'uuf rakkina sun immoo akka kiristaanaatti amala kiristaanummaatiin irra darba. Amalli kiristaanummaa obsuudha. Amalli kiristaanaa jaalala. Amalli kiristaanummaa kadhannaadha. Amalli kiristaanummaa soomuudha. Amalli kiristaanummaa sagaduudha jechaadha. Yoo saganne, yoo gara Waaqayyootti dhiyaanne, yoo isa kadhanne, yoo isa wajjin taane wanti hundumtuu nuuf salphaadha jechaadha. Laala. Isaan taane Waaqayyo wajjin taane wanti nuti hin dabarre hin jiru jechaadha. Maali akka kiristaanummaatti yoo laalle nuti ijoollee Waaqayyoo yoo taane Musee fa'aa ilaaluu hin dandeenyu? Museen ummata sun hunda ummata Israa'el Gibxirraa baasee gara Israa'elitti gaafa gashuu rakkinni hedduun isatti dhufeera. Galaana addaan kutee Waaqayyo faana jechaadha. Lafa onaa keessaa bishaan burqisiise. Lafa onaatti bakka homtuu hin jirretti Waaqayyoon kadhatee mannaan samiirraa bu'e. Waaqayyo ummata isaa soore. Lafa onaatti bishaan burqisiisee ummata isaa obaase, dheebuu baase. Galaana Eertiraa amma sun ga'u addaan kute. Argitani Waaqayyo hojii yoo taane wanti hin godhamne wanti hin danda'amne waan hin jirreef jechaadha kanan isinitti maaru. Kanaafiyyuu egaa isa faana ta'uu qabna jechaadha. Isa faana Waaqayyo faana ta'uu qabna isiniin jechuu barbaadeni. Egaa isinitti dheeressuun hundumti keessan hanga dhumaatti viidiyoo kana ilaala. Egaa karaa garagaraatiin egaa waan baay'een narratti taasifamaa jira. YouTube koo kanarrattis qubni garagaraa qabamaa jira. Tajaajiltootuma mana kiristaanaa keenyaatiin sanbeen tuubiin illee akka badu sanbeen tuubiin akka tajaajila dhaabu godhamaa jira. Kan baay'ee sin ajaa'ibu. Egaa gaafa waltajjiitti baanu diina keessan jaaladhaa akkuma jedhu Waaqayyo wal jaaladhaa maalidha ni lallabna. Garuu immoo obbolaa taanee immoo wal balleessuuf walitti hinaafna jechaadha. Mana keenya keessa kan jiru kun. Kanaafiyyuu kadhannaa naa godhaa isiniin jechuu barbaadeni. Tajaajiltootuma mana kiristaanaa keenyaatiin tajaajiltoota tokko tokkoon egaa qormaanni garagaraa natti dhufaa jira jechaadha. Maaliif ani isaan naqqabeen miti, ani isaan gaheen miti, isaan faana hariiroo kanaa uumee miti. Kanaafuu ani garuu YouTube afaan Oromoo kan Ortodoksii keessattuu anan duubaa dhabameen qabu. Isaan gorsaa, isaaniif sirreessaa waan baay'eedhaan asii waliin geenyeerra garuu waan baay'eetu jira waan ta'eef jajjabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Waan gaaffii isinitti ta'e immoo na gaafadhaa. Egaa viidiyoo biraatiin immoo nan dhufa. Galatooma ulfaadhaa kabajamaa. Waaqayyo biyya keenya, mana kiristaanaa keenya, abboota keenya, kiristaanota hundumaa nuuf haa eegu. Tawaahidoo amantaa keenyatti nu haa cimsu. Dubroon Maariyaam haadha keenya nu wajjin haa taatu. Galatooma ulfaadhaa kabajamaa. Waaqayyo lubbuu obboleettii keenyaa mirga qulqullootaa nuuf haa dhaabu. Eebbifama.